هليف ميديا. الشمار كفونيا كميرتن خاب جمتوتا في جالة تمتوتا ما تبغى هليف ملتي ميديا خبيه خيسا خان بيا لا تيسني سجنتا كينو دعوة هندي كيسنو إيجان أكما بيكمو قدان نسن قدان سا المان رمودا هنگم ما تفرماتن أركني إيجان خاب جمتوتا دعوة تكينيا جيتش خنا وعملين جن قويا هرا المان رمودا مقالا مكاتي سمنا برغيدير حاجي كمال قلچوتيف مقالا مكاتي لماني من هدا شميز ترن قويا هرا دفو سايد دغيلني اسيت اركمني تنجر ميجر يكون اكمت دمن ايست دمن اما هو مال الرجرن خنجدو خن اسا وجين غوتا دفو تجرني اسان ايغو تجرا نوجين ترتي غاري توتي تندو ما يومنو والفكات توتهاجا دنيا عند براخاتي خراسها بوتا الرب سبتي رورو في هراري خيست يوسيتي already mana hidha keessa kan turre guyyaa 17 gaafuma qabamne sanarraa kaase yaaga manni hidha manuma hidhaati gaariin qabu jechuudha tilmaame eenyullee beekuu danda'a manni hidha keessa akkam akka tahe gidaara afur argaa guyyaa 18 miti saa 8 illee daqiiqaa 8 sababaan ala yakkamalillee turuun hangam akka ulfaatu wal nama gaafachiisu garuu kan ta'ellee ta'e yaw gara biyya keenya gallee jirra wanni guddaan immoo nagumaan wal arguudha kanaaf haala guyyaa sanaa akkamitti yaadatame haala guyyaa sanaa kan yaadadhu kana jedhamee miirri sun hin ibsamu tarii namoonni birallee karachi turan baay'eetu jiru jechuudha calqabumarraa achitti argamee ture ani osoo matakka hin argin ture poolisoonni dhufanii dhukaasatu baname namoonni fiiguu shamarran illee ijoolleen namni hunduu lubbuu fiiga ijoollee baay'ee ka irrallee ijjatee namni miidhe jira guyyaan sun anaaf guyyaa akka maleeti guyyaa kanallee jedhee miira san ibsuu hin danda'u tarii tura keessa yeroo wanti kun seenan illee hin hambisu miidhaa guddatu nurra ga'e jechuudha Oma hundaafuu guyyaa akka malee jabaataa ture waan ta'eefu isa kana jedhee eenyulleen ibsu akkuma isin argaa turtan viidiyicharraa namni kamuu osoo gammadaa jiranu osoo jeneraal Kamaaliin poolisiin biyya kanaa ajjabee dhufaa jira
osoo jedhanuu dhukaasni irratti baname nama kamuu jechuudha. Hangam akka namni gadduu, hangam akka isaan rifatan, hangam miirri namaa akka cabu jechuudha. Namu ima beeka jedhee yaada. Wanti dhaamsi dabarsoo jiraate dhugaa dubbachuudhaaf akkuma kana dura jechaa turre ijoolleen tuni waan namoomaa hojjechuudhaaf bakka sani gaagaamni kun irra gahe aantummaa ofii agarsiisuudhaaf, lammummaa ofii agarsiisuudhaaf, gammachuu ofii ibsachuudhaaf bakka san dhufanii namni keenya akkuma beektanii biyya alaa kanatti keessattuu Middle East kana keessa akkaataa inni itti jiraatu ulfaataadha. Kaachi deemanii jireenya fooyyeffachuu fi jireenya fooyyeffachuu keessatti ka hireen nuti achi dhaquudhaan nu ziyaaruudhaaf jecha kun isaan irra gahe ka hundarra na gaddisiisu isaa jechuudhaan yeroo baay'ee waan kana jedhee jira. Hayyama akka hin qabne osoo beekan wareegama hunda kafalanii jaalala nama ofiitii qaban, kabaja nama ofiitii qaban, hagam eenyummaa ofiitiin akka boonan agarsiisuudhaaf waan kana godhani. Kanaaf ana karaa saniin boonan na dhagahama. Karaa biraatiin immoo gargaaramuudha qabanii yeroo baay'ee kaasaa turre ijoollee tana bira dhaabbachuu feesisaa, jajjabeessuu feesisaa, gadi dhaabuu feesisaa namni lakkoofsaan hagana ga'u kun buqqa'ee dhufuu jechuun miidhama biyya keessatti tana dura nurra ga'ee wajji wal fakkaata. Kanaaf mootummaanis dhaabileen gargaarsa irratti hojjetanis hawaasni keenyas hundumtuu ijoollee tana bira dhaabbachuudhaan hamilee isaanii jajjabeessuudha qaba. Isaanis akkuma tana dura dubbachaa turre nama eeggachuu osoo hin taane, nama abdachuu osoo hin taane jabina isaanii kana dura jireenya mo'achuudhaaf qabsoo godhaa turan san dachaa godhanii mooraalii isaanii eeggatanii akka socho'an isaanii dhaamna. Haga amma hawaasni keenya jaalalaaf kabaja isaanii qabu akka gaariitti ibsee jira. Wanta isaan irra gahe balaaleffatee jira. Wanti isaan irra gahe kun hunda keenya madeessee jira. Baay'ee nu gaddisiisee jira. Alagaan nurra hin geenne, biyya keessa jiru nurra hin geenne, nama keenyaan nurra gahe tikfamuutu irra ture nageenyi nama kana. Garuu immoo faallaasanitti ta'ee kun immoo uummata keenya dallansiisee jira. Kun immoo rakkoo biyya keessatti qabnu mallattoo isaati. Mallattoo isaa kana laallee qofa calka jennuu miti jechuudha. Kana booda rakkoo biyya keessa jiru bu'uuraan furatanii lammiileen keenya biyya jiranitti hunda akka kabajaa fi tasgabbiidhaan jiraatan gochuu feesisaa. Kanaaf hawaasni keenyallee kana beekuu qabaa, kanarra hojjechuu qabaa, mootummaanis kanarra hojjechuu qabaa. Dogoggora raawwate sirriitti xiinxalee lammiin yoo hin jiraanne mootummaanis jiraachuu hin danda'u. Kanaaf lammii ofiitiif kabaja qabaachuun dursa siyaasarra barcumarra lammii ofiitiif yaadutu dursa. Kun haga ammaa biyya keenya keessatti kabajni akkasiin jiru argaa hin jirru. Kun fooyya'uudha qaba. Kun jijjiiramuudha qaba. Lammiin biyya tanaa yeroo hedduu mootummaadhaan gaagamaa jiraatanii umrii guutuu jechuudha. Guyyaa mootummaatti gammadanii mootummaan isaan tiksee nagaa isaaniitiif wabii isaanii ta'e agarree hin beennu. Har'allee kanumatti itti fufaa jira. Kuni bu'uuraan jijjiiramuu ka danda'u uummanni ofii isaati. Mootummaa ofii yoo qabaate kabaja ofii tikfachuu danda'e dhufa jennee amannaa. Kanaaf kuni bu'uura bal'aa qaba rakkoon kun. Ka amma ijoollee tanarra gahee cal'isuu qofaa miti. Haga ammaa ka miidiyaa yeroo jalqabaatiif dhufee waa'ee sagalee ijoollee tanaa waraabaa jira. Haga ammaatittis wanti ta'aa ture waan nama gaddisiisaati. Ijoolleen shamarranii namni 18 tana dura galee jira. Ijoolleen dhiiraallee namni 9 kana dura galanii jiru. Ijoollee tanaaf kabareejiin miidiyaa hin kennamne akka sadarkaa rakkoo isaan irra gahan jechuudha. Kanaaf har'a gochuun har'a dhufuun waan gaarii ta'e miidiyaaleen biraallee waan kanarratti qophii adda addaatu jira ijoollee tanaaf. Waltajjii addaa simannaadhaa qophaa'aa jira. Yeroo yoo ga'ee nimna isarratti miidiyaaleen namoonni ijoollee tana gargaaruu barbaadan dhaabileen hundumtuu achirratti argamanii akka abdii ta'aniif asumarraa dhaamsa dabarsuu barbaada. Xumuratti ijoolleen tun biyya isaaniitti nagaan deebi'uun nutis simannaa isaan achitti nu gochuudhaaf nu arguudhaaf hawwanii godhansan nu hanqisanis asitti biyya abbaa keenyaatti irratti wal agarree jirra. Anis hedduu gammadee jira. Isaanis gammaddan isaaniin jechuu barbaada. Galatooma. Galatooma sirreessuudhaaf manni dhaabbata keenyaa mana marii sikkoo mandoo jedhama. Gaafa dhimmi kun uumamirraa jalqabee haga guyyaa har'aatti
warra koreedhaanii bakka dhimmi kun itti uumamee makkar jiruu fi biyya keessaallee qindeessuudhaan lammiiwwan keenya ilmaan Oromoo shira adda addaatiin wanni akkana irratti uumame kana bira dhaabannee simannaa dhumaa nama gara 46tu dhufanii torban dabre keessas ijoolleen shamarranii nama 18 ta'anii dhufanii simannaa jaraa irratti argamnaa wanni ani dhaamuu barbaadu miseensota keenyas dabalatee waldaaleen mootummaa akkasumas waldaaleen miti mootummaa waldaan diaspora Oromiyaa akka dhaabbataatti eessa jirtan waldaan misooma Oromiyaa akkasumas waldaaleen mootummaadha akka dubartii fi ijoollee akka jedhu shamarran kanniin akkaataa isaan miidhaan isaan irra gahee ni argitanii waldaan dargaggoota eessa jirtanii ka jedhu isin gaafachuu barbaada galanii jiranii amma booda hojiin keessan ka isin eeggatu jara kanniin bira dhaabattanii gurmeessuu hojii isaanii ka biyya sanitti addaan kutanii dhufan biyya kana keessatti irratti hirmaattanii jara kana deebistanii dhaabuu bira dhaabachuu dhaamsa kana isinii dabarsa miidhaan gahee kuni miidhaa hawaasa Oromoo hundarra gahee hawaasa Oromoo hunda ilaallata ummanni achitti walitti qabame kun paartii siyaasaa tokko deeggaruuf osoo hin taane goota Oromoo simachuu fi namni achitti argame hundi bakka hundarraa walitti babbahee bakka sanitti argame ulamaa'ota sheekota nama gugurdaa ka achitti argame nama achitti argame kanniin kabajaa tokko malee waan irra gahe hundi kennaa social media irratti daawwataa turre kanaaf ammas deebi'ee qaamoleen mootummaa ka biyya Arabaa jiruu fi keessattuu qunsulaa Jiddaan jiru ammas biyya keessas warri jirtan deeskiin diaspora ka mootummaa naannoo Oromiyaa ta'ee ka mootummaa federaalaa ta'ee dhaabbileen diaspora irratti hojjettan dhimmi kun isin laallataa waan kana xiyyeeffannaadhaan qarqarsa barbaachisu hunda akka godhamuuf yaamsa isinii dabarsaa isiniin jedhaa galatooma. Carraa kan nuna kennuuf galatoomi maqaan kiyya Jamaal Sultii jedhama. Mudanoon achitti mudate gaddas qaba gammachuus qaba. Tokkoffaa gammachuun kenna jeneraali kenna fi olomaan achitti yaamneetiin hin jenne nagaan bahuudhaaf mudannoo kana keessatti isaanii mudachuu dhabuusaaf gammachuutu irratti dhagahamaa jechuudha. Ammas immoo hawaasni Oromoodhaa bakka jiru hunda akkanatti iyyeetiniin nu birmachuu isaatiif gammachuu guddaatu irratti dhagahama. Akka gaddaatitti yoo jette nuti akkuma beekamu jeneraala kenna fi sheekota kenna olomaa'ota kenna simachuudhaaf guyyaa san achitti wal geenneetiin hin jirra. Simannaan kennallee waa lama ilaalchiseeti. Tokko bilisummaa argamte tana jajjabeessuudhaaf ammallee immoo majlisni islaamaa kun jechuudha yeroo jalqabaatiif tokko taheetiin gamtaadhaan hojii isaa raawwachuu isaatiif kanaafis sheekotaa fi jeneraala dabalatee ministeerollee keessa jiraniiti isaan saniif affeerraa laaqanaa gooneetiin hin jirra. Garuu gadda achitti nutti dhagameetiin hin jedhe akkuma isin argitan miidiyaa kana keessatti jechuudha yeroo sanitti special course jedhama humni suni humna hidhateetiin hin jedhe nuti bakka simannaa kanatti humni hidhate sun yeroo akkasitti rasaasa san nutti dhufeetiin nutti roobseetiin dubartoota teenna bakka sanitti bakka ol geettetti lafatti dhiitameetiin jedhu sun gadda guddaatu irratti dhagahamaa jechuudha. Mee kan wal qabatee ta'e jedhamee simmiidhaaf maal kaayyoon isaa yookaan wanti namni sun of keessaa maal qaba jettee yaadda? Kun tanaan dura nuti simannaa akkanaa yeroo jalqabaaf miti yeroo adda addaa goonee jira achitti raayyaallee simanneetiin jira Hamzaa Booranaallee simanneetiin jira jechuudha bakka sanitti. Kanaaf kun taa'ee jedhamee ka ta'u tokkoffaa waraanni achitti bahe jechuudha makiinaa 50 dhufe akkuma dhageettan makiinaa 50 oli ammallee humna hidhate takkaa Saudi Arabiyaa keessatti humni meeshaa waraanaa hidhateetiin jedhe nama hin cabsu yoo guddate shugguxii harkatti qabatu kuni aga kilaash ta'eetiin mataraasii guddaallee qabateetiin nu barseetiin jira. Kanaaf humna kana duuba waa jiraachuu shakkinaa jechuudha. Maaliif waan kana embaasii Jiddaatitti illee himneetiin jira akka nu qulqulleeffatu innillee har'a boru osoo nu jedhu jechuudha. Muummee osoo nu qulqulleeffatin nuhuyyuu addaan bibittinneessatiin asitti nu galche jechuudha. Mee tokkummaa uummata Oromoo bittinneen gama bittinneessuutiin gochaan akkanaa raawwatamuun isaa dhiibbaa inni qabu maaliin jettee yaadda? Kuni tokkummaa Oromoon bittinneessu yoo nu cimse malee maaliif wanti akkanaa kun nutti baratameetiin jira.
tokkummaa Oromoo ka bittinneessu otoo taate kaleessa yeroo Sumaalirraa buqqaanu tokkummaa Oromoo ni bittinneessa jedhamee itti yaadamee ture. Garuu hin taane nu cimsa jechuudha. Kunillee nu cimsa ammallee immoo eessa akka jiru nu garsiisa. Uf durattis immoo akka jabaannee dalagnu nu garsiisa. Kanaafis kuni waan tokkummaa Oromoo irratti gufuu gochiisu jiru. Dhuunfaa nama tokko ta'uu danda'a. Namni tokko immoo tokkummaa Oromoo diiguullee hin danda'u. Abadaan hin danda'u jechuudha kun. Gara fuulduraatti maal yaadaa jirtan egaa biyyatti deebitanii jirtanii jireenya keessan haala kamiin ibsuudhaaf yaadanii jirtan kaayyoon isin kaayeffattan yookaan immoo gama mootummaatiinis ta'e uummata Oromoo irraa akkasii godhamu wanti yaaddan maali? Nuti biyya keenya miti biyya ambaa kana keessatti jechuudha. Jireessi keenya waraqaa hin qabne biyya ambaa sanitti jechuudha. Halkanii guyyaa dalaynee of jijjiira jenneetiin yaane jechuudha. Biyya keenya keessatti immoo carraa argametti nuti ufis bira dabree biyya keenyas jijjiiruudhaaf murannoodhaan itti jirra. Wanni uummata Oromoo irraa eeynu gochaa nurratti godhame kanaaf gadduu keessaniif galatooma jechaa kanarratti immoo kuni yoo nu jabeesse malee duubatti nu deebisu tokkummaa keenya nu cimsa uummanni Oromoo illee nu wajji dhaabbadhaa nu jenna. Maaliif nuti har'a yoo xiqqaate namni dhibbaa akka buqqa'eetiin maatii nama dhibbaa fuudhee oltu duuba jira jechuudha. Garuu nuti buqqa'e malee maatiin sunniin immoo har'a maalirraa akka kufan isinillee beekuu dandeettan. Kanaaf carraa kanatti fayyadamtaniitiin mootummaas ta'e uummanni Oromoo akka nu duubaa dhaabbatu akka nu qubsiisu isinirraa barbaanna jechuudha. Galatoo. Hayyee galatooma miidiyaa niitoorkiin yeroo jalqabaatiif na affeeruu kiyyaaf baay'ee itti gammada. Haalli nurra ga'ee haala ulfaataadha, haala guddaa jechuudha. Waraana biyyattiin hin qabdi kumaandoo jedhamu waraana saniin to'atamne baay'ee shamarran keenyas irra deemame ijoolleen baay'eellee miidhamanii jiran. Garuuyyuu nuti wanti nurra gaheef nu yeroo baay'ee ummata keenya miilaan fagaanne malee garaadhaan biyya keessa jirra. Ummata keenya ni qarqaaruu fi baay'ee hawwii qabna. Qarqaarsi nuuf haarawaa miti. Asiin duras raayyaa abbaa mancaa gaafa lammiif jedhee dhufee wajjin teennee qarqaarsa keenya waan qabnu kiisa keenya irraa qarqaarree galchine miidiyaa OMN yeroo baay'ee achi keessatti ni qarqaarra. Ijoollee walloo gaafa ijoollee walloo daangaa irraa buqqanii daangaa irra fixan bira dhaabbannee qarqaarsa goonee fi haaluma kanaan itti fufaa osoo jirru jeneraalichi keenyallee osoo akka paartii siyaasaati hin taane akka uummata hawaasaatiif jeneraala keenya ni simanne. Jeneraalicha keenya kana ugguu simannee hin jennu uummanni hajjii wajjin deemanis ni jirani. Uummatuma kana wajjin simannee simannaan sun yoo nu milkoofne jechuudha. Baay'ee kana gaddiisu ani gammachuu hedduu miira gammachuu hedduu keessa osoo jirru rasaasni nurra dhufee rasaasni nurra dhuka'ee rasaasa yeroo jalqabaatiif mana keessa rasaasa dhuka'ellee yeroo jalqabaatiif arge jechuudha. Kuni akkuma uummanni Oromoo jedhe kun nu cimsa malee ammas duuban nu deebisu. Nutis qabsaa'aan kufaa qabsoon itti fufa akkuma jedhame ammas qabsoo keenya wanti kun nurra ga'e jedheetiin addaan hin dhaabnu qabsoo keenya ittuma fufna jechuudha. Ammas biyya gallee jennee hin laafnu qabsoo keenya ammas biyya keessas hin cibsina qeerroo wajjin qabsoo keenya itti fufna jechuudha. Garuuyyuu haalli nurra ga'eetiin jedhe mootummaa akka mootummaa Itoophiyaatiin ergama mootummaa Itoophiyaatiin nurra ga'e jechuudha. Wanti dhuunfamu tokko hin jiru. Kana waan ta'eef haaluma kanaan fuulduraafis nutis qabsoo keenya addaan haalli kun yeroo sanitti yeroo sanii ambaasii tokko nu bira jira jechuudha. Ambaasii wajjin namtichi dalagu namtichi kun ogguu dura qarqaarsa keessa deemnee qarqaarsa irra deemnee wajjin qarqaarru namtichi kun nu makamee nu wajjin waa hundaayyuu ta'a jechuudha. Gaafsan nu maxxanuu dide aluma keessa deema mana keessa osseenuu dide xiqqoo yeroon booda yoo jenneetiin jennu wantichi kun kan mudate argine jechuudha. Ayyeegaa mee gara fuulduraatti maal kaayyefa hedduun keessan hoos ilaaluu dargaggeessa gara fuulduraatti biyya keessatti deebitanii jirtanii jiru jireenya keessan fooyyessuu qabdu hojjechuu qabdu waan ta'eef kaayyoon keessan maali? Kaayyoon keenya haaluma biyyattiitiin akkuma biyyattiin jireenya biyyattiitis wal madaansineetiin jireenya keenya qeerroo fi qarree wajjin jireenya keenya ni adeemsifna jechuudha. Uummata keenyas bira dhaabbanna hanga dhumaa wajjin jirra jechuudha. Kanaaf qabsoon itti fufaa hanga dhumaa wajjin jirra jechuudha uummata Oromoo guutuu. Maqaan kiyya Xahaan jedhama. Garuu muudannoon achitti argame waa lama keessaa qaba. Tokko gammachuudha, tokko miira gaddaati.
gochi kun gocha alagaa osoo hin taane gocha Oromoo irraa maddeedha. Oromoo yeroo hundaa rakkoo baay'ee keessatti wal saaxiluuf gurguruun qaama dhimma dantaa biraa osoo hin taane kan keenya ta'uu asii ragaa ba'uu barbaada. Shira kanarratti garuu nuti galma sana keessatti tanaan dura Oromoo Walloo ni gargaarre, Wallaggas ni gargaarre, uummata Harargees ni gargaarre. Isa fuuldura kutaa Baalee kana jiruufis kan yaadaa jiruuf kanarraa abbootii gadaa haadha siiqee dirree sanatti affeeruuf karoora nuti tumanne hunda gufuu kan nu taasise gocha guyyaa kanaati. Walaakin garuu gocha kanarratti mul'anni kun miira diinummaa yookaan gocha Oromoon galma sana keessatti argame bifa meeshaa waraanaa qabuun yookaan dhiibbaa mootummaa Suudii sanarra geessuuf deemu fakkaateeti kan heerame. Haa ta'u gochi kun erga darbee booda nuti kan gochuu qabnu akkuma Piraayim Ministeer Dr. Abiy Ahmed baanan hattuu baasaa jedhan. Hattuu baasaa yoo ta'e miidiyaaleen Oromoo xiinxaloonni gurguddoon abbootiin siyaasaa ummanni warri qabsoo uummata Oromoo haqaan tarkaanfachiisuu barbaadan shira kana dhugumaan dhugatti ifa godhanii duuka bu'anii hordofanii uummata Oromootiif ibsuu yookaan as baasuun dirqama isaaniiti. Maaliif ammaan boodatti deebi'ee Oromoon akka wal cinaan dhaabbanne akka waliin gargaarre waliin tumsine waliif hin iyyine gochi kun yeroo jalqabaatiif nurratti adeemsifame. Nuti jalqaba qeeqa guddaa kanarraa qabnu miidiyaa OMN miidiyaa keenya akkuma miidiyaa sabaa kan dalagne daba kan uummanni Oromoo isa qaba gaafiin ammas irraa qaban garuu guyyaa irraa isaa dubbatu isaatiif naas hin gammachiisu naas hin gaddisiisu ajaa'ibaan ta'e. Maaliif nuti yeroo guddaa umrii keenyatti hamma biyya Suudii sana keessa jirru gargaarsa bu'aa bayii guddaa goone wanni barbaarsa bayii guddaa gooneef akka dhugaa jirtu baasu akka shira xaxamte ifa godhu akkuma kaleessa duraan hojjetaa ture sana daraan har'as akka hojjetu kan feene ture garuu waa'ee kanarraa gabaasuu dhabuun keessan xiqqoo qeeqanatti uuma. Maaliif nuti isin qabna isaanis nu qaban nuti ilmaan sabaati nuti ilmaan waliiti rakkina itti deemaa jirru kun ammoo Oromoon akka wal jaamsaa jirutti akka wal dhaamsaa jirutti akka hayyuu isaan kabanye akka beekaa isaan kabanye akka xiqqaa isaan guddifne akka guddaa isaatti ulfina hin laannetti gochi kun adeemsisaa jira. Gaafa sana namoonni gurguddaan umriin isaanii dheeraa kan jimbiilfachiisan kan tuman shamarri kabajaan irraa mulqamtee kan warqii irraa kutan kan lafarra harkisan gocha diinummaa gaafa wayyaaneen tanaan dura gocha sana adeemsifteen garaagarummaa tokkos waan qabuun qabu. Namoonni mul'atuun viidiyoo tokko yeroo sana liivii waraaban jiru irraas arguu dandeessan. Garuu dhukaasa gurguddaa sana banuun isaanii nuti qulqulluudha miskiina gargaarsaaf hayyuu keenya simachuuf dirree sanatti geenne malee badii tokkos hin qabnu. Garuu gocha kana yoo laallu dhibbantaa safaaraan Itoophiyaa biyya sana keessa jira waan kana sakatta'e yoo hin baasne taate ilaalcha tokko wayii wajjin hin kontaakte waan qaban fakkaata. Kanaaf uummanni Oromoo wanni irraa barbaachisu keessaa hangama kiyyaan kan dhaammachuu barbaadu akka mataa kootiitti kanis uummata Oromoo irraa eegamu har'as borus tokkummaadha. Tokkummaan riqicha keenya riqicha keessatti dhugaa barbaachisa dhugaa hojjetuu irratti iftoomina nu geessa. Ifnana kana ammoo yoo hin qabaanne taate ufii keenyaaf wal jaamsuu wal dhaamsuun faayidaa tokkos akka hin qabne hiree walii addaan kutuun akkuma kun nurraa mul'atu kun yoo xiqqaate namoota 100 kan ta'an hiree isaanii addaan kutanii jiran gocha kana kan dalage xiqqaatu nama 3 yookaan 2. Kan irraa shakkinillee kan irraa beeknullee kan eerrellee kan gaafannellee garuu deebii argannellee hin qabnu waa'ee kana gama keessaniinis akka dandeettanitti kan nu gargaartan dhugaa baasuu irratti akka tattaafattan asumaan cimsinee isin beeksisuu barbaada. Natti fakkaata 54 akkas fakkaata garuu waliigalatti 80 waan ta'anidha. Isaan nani qaamaa qaban jiru. Egaan kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan Hilii fi Maltiimiidiyaa kabee keessaa kan biyyaan ala jirtan. Egaan qophiin keenya guyyaa har'aa tana fakkaatti simannaan ijoollee keenya shira diinaatiin magaalaa Makkaatti hidhamanii mana hidhaa shumees turan simannaan jiraatana fakkaatti haga sagantaa biraatii walitti deebi'utti wabillahi tawfiiq wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. An sagantaa isin qopheesse obboleessa keenya Haydar Abdi Bilisummaa ogeessa kaameraa mustoorii tamaam wajjin ta'uudhaan sagantaa kana qindeessine isin biraan geenye sagantaa biraatiin haga walitti deebi'utti nagaan nuuf tura. Hilif Maltiimiidiyaa.